yoo ganaman akka Dr. Abiyyi ilmaan Oromoo gane kanatti meedaaliyaa Nobel Prize akka addunyaatti looreetii akka addunyaatti argate dhiiga qeerrootiin dhiiga Oromoo maqaa Oromoo protest jedhuun Noobelii akka addunyaatti argate maqaa Oromootiin afaan Oromootiin gabbaanee lollee du'aaf ajjeecha nurraa haa dhaabbatu jennee afaan Oromootiin gabbaanee lollee gabbaanee dhukkubsannee gabbaanee dhumne yaa Oromoo dhaala yaa Oromoo salphina gantummaa Dr. Abiyyi ilaala kaayyoo Dr. Abiyyi keessa jiru onneen Dr. Abiyyi tan ittiin dhiide tan itti dhukkubsatteen tan itti miidhamteen onneen Dr. Abiyyi hubadha kanaaf lolla kanaaf iyyina kanaaf dubbanna kanaaf waan dubbannu halkanii guyyaa faana buunee Dr. Abiyyi Ahmad gantuudha wanni jennuuf kanaafi warri siyaasaaf Oromoo fayyaduuf jettan laala afaan Amaariffaatiin mallatteessi maa afaan Amaariffaatiin mallatteessi miti at least afaan Amaariffaa fi afaan Oromootiin wal biratti osoo mallatteessee waan deemsisu afaan Amaariffaatiin addunyaa gubbatti looreetii kitaaba gubbaa barreessee jechaadha beekamtii guddaa afaan Amaariffaa addunyaa gubbaa beeksisee jechaadha siigalee Dr. Abiyyi Ahmad biyya keessatti ijoollee teenya fixaa biyya keessatti waa hedduu hojjechaa afaan Amaariffaatiin immoo gama addunyaallee yoo dhufu hojiin hin hojjetu hojii Oromoo fixuu Oromoo ficcisiisuuti seenaa Oromoo dhoksiiti seenaa Oromoo akka ittiin dhoksu akka ittiin ofiin hin boonne akka ittiin seenaa namaatti hin boonu Amaariffa afaan laga hin cehin hanqina jechoota hanqina qubee kan qabu kompiitara keessatti kan akka gaatti jechoonni hin argamne qubee laatinii addunyaa gubbatti kan agarteetiin seensii qabu afaan Oromoo dhiisee afaan biraatti afaan gandaatti agarteetiin wanti jedha baay'ee tokko namatti gaddisiisa baay'ee nama gaddisiisa dhugaa baay'ee nama gaddisiisa I'm really sorry baay'ee nama gaddisiisa baay'ee si gaddiniira Dr. Abiyyi Ahmad gantuu akka taate ilma goobana daacee ilma guddisa minilik akka taate si agarree jirra ilma minilik guddisa minilik ta'uu isaa mallattoo inni looreet jedhee amma kitaaba looreetummaa irratti inni mallatteessisuun nu agarsiisee jira baga agartee Oromoon baga hubattanii argaa isiniin jenna ilmaan Oromoo qabsoo malee waan nu baasu tokko hin jiru kanaaf information biraallee waan arganne kana boodallee isiniif dabarsinaa haaluma wal fakkaatuun hojii keenya bal'inaan itti deemaatiin jirra YouTube channelii kana subscribe gochuudhaan odeeffannoon biroollee akkasiin bira gahu godha gantummaan Dr. Abiyyi kun immoo karaa YouTube kanaatti yeroo kamuu ni saaxilama jechaadha.